Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Yaadannoon sooressa jaarraa Abbaa Gadaa hoteela Ililli Intarnaashinaalitti bitootessa 3 bara 2024 Finfinneetti raawwatame. Dulli talaalli ittisaa kaansarii fiixee balbala gadaamessaa jalqabamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa kanneen hafanii fi irra deebiidhaan gaggeessuudhaaf baajannee akka ramadamuuf eegaa jiraachuu ibse. Oduu kenna biyya alaatiin Raashiyaan waraabbii sagalee qondaaltonni Jarman wayita walga'ii irratti waa'ee misaayiloota fageenya dheeraa imalanii Yukireeniidhaaf kennuudhaaf iddoowwan xiyyeeffannoo Raashiyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf mari'atan butamuu amantee jirti. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turu an Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Yaadannoon sooressa jaarraa Abbaa Gadaa hoteela Ililli Intarnaashinaalitti bitootessa 3 bara 2024 Finfinneetti raawwatame. Sirna yaadannoo kanarratti kitaabni seenaa sooressa jaarraa Abbaa Gadaa kan Jamaal Ahmadiin barreeffame eebbifamee jira. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Yaadannoon sooressa jaarraa Abbaa Gadaa fi eebbi kitaabaa seenaa sooressaa jaarraa Abbaa Gadaa bitootessa 3 bara 2024 Finfinneetti raawwatame. Yaadannoon sooressa jaarraa Abbaa Gadaa waggaa 11ffaan Finfinnee hoteela Ililli Intarnaashinaalitti bakka hayyoonni Oromoo qondaalonni mootummaa maatii fi uummanni bal'aan argamutti adeemsifameera. Sirna yaadannoo kanarratti kitaabni seenaa sooressa jaarraa Abbaa Gadaa kan Jamaal Ahmadiin barreeffame eebbisiifamee jira. Hayyuu antiroopoolojii Dr. Gammachuu Magarsaa ministeera manneenii fi misoomaa magaalota Itoophiyaa adde Caaltuu isaanii obbo Araarsoo Biqilaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaarii fi artistoota dabalatee uummanni Oromoo bakka argamanitti yaadannoo fi eebbi kitaaba seenaa sooressa jaarraa Abbaa Gadaa adeemsifamee jira. Waltajjii kanarratti seenaan qabsoo sooressa jaarraa Abbaa Gadaa qaamota garaagaraatiin dubbatamee jira. Addis Istaandaarditu gabaase. Dulli talaalli ittisaa kaansarii fiixee balbala gadaamessaa jalqabamee jira. Naannoo Oromiyaatti dulli talaalli ittisaa kaansarii fiixee balbala gadaamessaa eegalamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseeti jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Oromiyaatti dulli talaalli ittisa kaansarii fiixee balbala gadaamessaa eegaluu biiroon fayyaa naannichaa beeksisee dhibeewwan kaansarii talaalliin ittifamuu danda'an keessaa kaansariin fiixee balbala gadaamessaa isa tokko ta'u biiroon fayyaa Oromiyaatti daayirektara fayyaa haadholii daa'immanii fi dargaggoo obbo Abbabaa Baqqalaa ibsanii jiru. Kaansariin fiixee balbala gadaamessaa dubartoota umrii da'umsaa keessatti argaman miidhuudhaa fi ajjeesuun kan beekamu ta'ullee eeraniiti jiru. Kaansariin fiixee balbala gadaamessaa talaalliidhaan ittisuu kan danda'amu yoo ta'u talaalicha bu'aa qabeessa kan ta'u walqunnamtii saalaa raawwachuu osoo hin jalqabin yoo fudhatan akka ta'e ibsanii jiru. Akka bara kana shamarran waggaa 14 528 fi 391 talaalliin kennamuu fi guyyaa irraa manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa fi wiirtulee talaallii yeroodhaaf qophaa'anitti eegalamuu dubbatanii jiru. Milkaa'ina duula talaallii kanaatiifis maatiin shamarranii barsiistonnii fi kutaan hawaasaa hunduu gahee isaan irraa eeggamu akka ba'an waamicha dhiyeessuu ragaan biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Talaalliin kaansarii fiixee balbala gadaamessaa kanaan dura marsaa lamaan kennamaa turu amma marsaa tokko qofaan kan kennamu ta'us himaniiti jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa kanneen hafanii fi irra deebiidhaan gaggeessuudhaaf baajannee akka ramadamuuf eegaa jiraachuu ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa jaaffaa erga gaggeesse waggoota 3 booda naannolee filannoon guutumaan guututti fi gar tokkoon ittiin gaggeeffamin 4 keessatti waxabajjii 13 bara 2024 filannoo gaggeessuudhaaf qophaa'u beeksise. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo
waliigalaa kanneen hafanii fi irra deebiin gaggeessuuf bajetni akka ramadamuuf eegaa jiraachuu ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa ja'affaa erga gaggeessee waggoota 3 booda naannolee filannoon guutumaa guutuu fi gar-tokkoon ittiin gaggeeffamne 4 keessatti waxabajjii 13 bara 2024 filannoo gaggeessuuf qophaa'uu beeksise. Raawwii hojii kanaafis mootummaan bajeta akka gadhiisuuf eegaa jiraachuu beeksiseera. Boordichi dhimma sagantaa filannoo baasee ilaalchisee marii bakka bu'oota paartilee siyaasaa fi dhaabbilee siviilii waliin jimaata darbe gaggeesse irratti walitti qabduun boordichaa Aadde Meelaat Warqahaayiluu naannolee 4 filannoo waliigalaa hafanii fi irra deebiin itti gaggeeffaman Beenishaangul Gumuz, Affaar, Somaalee fi giddu galeessa Itoophiyaa ta'uu ibsaniiru. Filannoo waliigalaa naannolee kanneen itti gaggeeffamus teessoo paarlaamaa federaalaa 9 fi teessoo mana maree naannolee 26 kan gaggeeffamu ta'uu akkasumas raawwii hojii kanaafis mootummaan bajeta akka gadhiisuuf eegaa jiraachuu ibsaniiru. Bajetni gadhiifamuun dirqama yoo hin taane kana caalaa nu deemsisuu hin danda'u. Gama keenyaan wantoota bajeta hin barbaanne hunda raawwannee xumurreerra. Amma booda bajetni gadhiifamee boordichi akkaataa sagantaa baaseen itti fufuu akka danda'u nan abdadha jedhan Addis Istaandaarditu gabaase. Oduu kenna biyya alaatiin Raashiyaan waraabbii sagalee qondaaltonni Jarman wayita walga'ii irratti waa'ee misaayiloota fageenya dheeraa imalanii Yukireeniidhaaf kennuudhaaf iddoowwan xiyyeeffannoo Raashiyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf mari'atan butamuu amantee jirti. Hojii gaggeessaan buufataa televezyiinii mootummaa Raashiyaa waraabbii sagalee qondaaltota waraanaa karaa viidiyootiin gaggeeffame sana miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiisanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Loltoonni Jarman riqicha Kiriichii jedhamuu fi Kiriimiyaa kan Raashiyaan humnoota ofii jala galchitee fi Raashiyaa waliin wal qunnamsiisuu attamitti rukutuu akka danda'amu yoo mari'atan dhagahame. Sagalee butame kun ifa taasifamu hordofee namoonni siyaasaa Raashiyaa kanneen diina cimaa jedhaman haleellaa karoorsan ta'uu kan mirkaneessuudhaas jedhanii sagalee butamee ilaalchisee mootummaan Jarman Olaaf Shaalziin sanbata kaleessaa akka dubbatanitti taateen kun dhimma cimaa waan ta'eef haala saffisa of eeggannoo qabuu fi gadi fageenyaan qorannoon gaggeeffamaa jiraas jedhanii. Barruun Jarman Der Spiegel jedhamu tokko akka gabaasetti konferansiin qondaalota waraanaatiin karaa viidiyootiin gaggeeffame kan maarsiriitii qunnamtii waraana nageenyummaan isaa eeggame irratti osoo hin taane waltajjii intarneetaa Weebix jedhamu irratti akka ta'e dubbatanii jiru. Sagaleen daqiiqaa 38 dheeratuu fi butamee ifa kan taasifame itti gaafatamtuu buufata televezyiinii mootummaa Raashiyaa Maargiriitti Simaanyaan Jarman Kiriimiyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoora baafachaa akka turte kan mirkaneessuudhaas jetti. Sagalee butame sanarratti qondaalonni waraanaa haala humnoonni Yukireen itti misaayiloota Taarus jedhaman kan Jarmanoonni oomishanii itti fayyadamanii fi dhiibbaa qabaachuu malu irratti yoo mari'atan dhagahamee jiraas jedhanii. Dubbi himaan Raashiyaa ittisa Jarman marii iccitii qondaalota humnoota qilleensa biyyattii butamu AFP'tti mirkaneessuudhaan haa ta'u malee sagalichi osoo gadiin dhiifamin dura sirreeffamne akka irratti hojjetamu mirkaneessuu akka danda'amu dubbatanii. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Jarman Maariyaa Zaakaaroovaan Jarman dhimmicha irratti atantamaan ibsa akka kennitus gaafatanii jiru. Gaafii deebisuu diduu fi yaaliiwwan taasifaman wantoota wabii sagalee irratti jedhaman akka amantutti lakkaa'ama jedhanii. Itti gaafatamaa itti aanaa mana maree nageenya Raashiyaa fi michuu Puutii kan ta'an Deemitirii Deevidiin toora telegiraamaa irratti morkii bara kanaa kan ta'an Jarmanoonni diina keenya cimaa ta'aniiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Jarmanoonni waa'ee xiyyeeffannaa biyya keenyaa fi uummata keenyaa irratti miidhaa olaanaa qaqqabsiisuu danda'uudhaaf of eeggannoo fi bal'inaan daangaa keenya irratti haleellaa raawwachuudhaaf yoo mari'atanii fi yoo filatan agarre jedhan aangaan olaanaan kun. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargeey Laavroviin sanbata kaleessaa akka dubbatanitti marichi ragaa qabatamaa karoora dabalaa qondaaltota Jarman saaxilee jedhanii jiru. Yukireen waraana Raashiyaa waliin gaggeessituu fi misaayiloota Taarus jedhaman kan fageenya kiiloomeetira 500 ta'u imaluudhaan haleellaa raawwachuu danda'u Jarmanii akka kennuudhaaf barbaaddu dhagahame jedhanii. Mootummaan Jarman garuu misaayiloonni kunniin wal dhabdee ammeessuu danda'a jechuudhaan hayyamamaa osoo hin ta'in hangaammaa ture jira. Faransaay fi Biriitaaniyaan garuu misaayiloota Isaalp yookaan immoo Istoormii jedhamanii fi fageenya kiiloomeetira 250 irraa maandhee xiyyeeffannoo haleeluu danda'u
Yukureenidhaaf kennanii jiru. Namni siyaasaa paartii mormituu Jarman Roodiriik Kisweetar waraabbii sagalee dabalataa osoo hin butamin hin hafne jechuun akeekkachiisanii mariiwwan gara biraan hedduun Raashiyaadhaan butamaniiru boodarra haala Raashiyaadhaaf fayyadaniin ifa bahuu danda'u jechuudhaan sabaa himaan Jarman tokko dubbatanii jiru. Itti dabaluunis mariin qondaaltota waraanaa yeroo kanatti ta'e jedhamee ifa kan taasifame fedhii ta'e wayii milkeeffachuudhaaf ta'uu jedhanii kan tilmaaman namni siyaasaa kunis Jarman misaayiloota Taawurus Yukireeniidhaaf akka hin kennine taasisuudhaaf jedhanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessisuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.